Hayyee hordoftoota YouTube channelii Fayyoo Jaalalaa kam jirtu nagaa keessan ambaayee nagaa kiyya galata waaqaa ta'u kakuu dugdatti baadheen jirachuudha. Wakii been jira goodaa keessan jira. Na wanta tokko isinitti hima jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa waaqa yeroo yerootti wanti dhagahamu wanti argamu baay'ee waan nama saalfachiisu baay'ee waan namatti ulfaatu baay'ee waan baqa nama rifachiisudha jechuudha dhugaa. Dubartiin tokko erga garaatti baattee kaastee hamma gaafa deessuutti hamma akka isheen rakkattu baay'een keessan beektu. Da'uu yoo baattan illee warreen kaan harmee keessan irratti argitaniitu, warreen kaan immoo of irratti argitaniitu, hiriyoota keessan irratti argitaniitu. Bakka baay'ee rakkisaadha gaaddahuuni. Garaatti baattee ji'a 9 lama baattee dadhabdee waan meeqatti argitee daheeni mucaa kiyya argaa, fakkaatti kiyya argaa, bakka bu'ee kiyyan argaa jettee dubartiin tokko osoo eeggattuuti akka tasaa mucaan ishii sun mana fincaanii deemtee shinti beeti keessa sololaatee yeroo bu'ee maaltu dhaga'ama maaltutti dhaga'ama eegeetaas kun wanta baay'ee ulfaatudha dhugaa waaqaachuudha. Na hordoftoota kiyya asuma Finfinnee maqaan isaa naannoo Zannabe Warq bakka Zannabe Warq jedhamutti jechuudha. Dubartiin tokko da'uudhaaf har'a bor guyyaa fixattee jechuudha. Da'uudhaaf har'a bor osoo jedhamu akka tasaa mana fincaanii deemtee osoo mana fincaanii deemtee osoo qulqulleessaa jirtu mucaan ishii tasuma dhufee boolla shinti beeti keessa bu'e jechuudha. Soorii dhugaa waaqa baay'ee tokko ulfaate jechuudha. Mana fincaanii keessa bu'ee bakka humaa baasuun hin danda'amne, hambisuun hin danda'amne. Mucaa sana reeffasa warra balaa abiddaa jaratu achi keessaa baase jechuudha qaqqabe. Du'aasaa jechuudha. Baay'ee waan namatti ulfaatudha dhugaa waaqa dubbachuufis dhagahuufis ana baay'ee na dhiphise jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha namni yeroo dahumsi baay'ee ulfaataa warri jedhan jiru. Akkamitti amma sana sakandii amma sana daqiiqaa amma sana keessatti mucaan akkas ta'uu danda'a jedhama. Bakka tokko tokkotti namatti da'umsi salphatu jira jechuudha. Da'umsi jechuudha akkuma tasaa osoo madhuudhukuu xinnoodhaan namni dahu jira. Na yeroo baay'ee immoo namni keenya mana kiimii sana sodaatee miixuu warri manatti fixanfaa jiru. Baqa miixuufa fixadheen deemaa yoo mana yaalaa dhaqe kan hospitaala dhaqe na tursiisu, na ciibsu, na dadhabsiisu jedhanii jechuudha. Baay'een isaanii yerootti manatti fixatan jiru jechuudha. Kana keessa waan akkanaa hin miidhamu jechuudha hordoftoota keenya. Inna haala kanaan mana fincaanii inni boodhaa sun biyya keenya jiru baay'inaan isa boodhaa isa mukaa sanatu jira baay'inaan jechuudha. Isa mukaa jira, isa boodhaa jira. Akkasumas immoo boodhuma ta'ee irra keessisa akka simmintoo godhanii bal'aadha garuu baay'ee bal'aadha. Isa faatu jira jechuudha. Kun baay'ee rakkisaadha sinin jedha. Osoo hammaama kan shinti beeti mana fincaanii akka kaanii ta'ee keessan seenu wargi qabattee illee sassaabdee lubbuu mucaa hambisuun hin danda'ama. Garuu waan citee dhufe maa gochuun hin danda'amu. Baay'ee ulfaata waan akkasii nama zagannana dhaga'uuf jechuudha. Baay'ee namatti ulfaata yeroo darbe jechuudha. Mucaa ijoolleen dubartiin lama ijoollee dahanii jechuudha. Shinti beetii keessa buusan Finfinnuma kana keessatti dubbiin kunis dhaga'ameera jechuudha. Dahanii akka ka'aniin shinti beetii keessa buusanii poolisiin qaqqabee ijoolleen sun du'aama isaanii bahee jechuudha. Isaan sun jaallataniitu akka kana godhanii fedhii isaaniitiin mucaan barbaannu guddisnu fedhii keenya miti jedhanii lubbuu ijoollee balleessan. Isheen kun garuu osoo eeggachaa jirtu osoo barbaaddu mucaan ishii haala kanaan jalaa bade jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Haa ta'u akkam taatee nagaa qabdiyyuu jedhanii yeroo qoratan immoo haati nageenyi ishii baay'ee nagaadha. Wanti miidhaan irra ga'e tokko illee hin jiru.
hospitaalatti ciistee jirti jechuudha. Yoo maal taati dubartii yeroo deessu wanta baay'eetu irraa eegama. Maqaan isaa akka afaan Oromootti of kaltii kan jedhamu. Of kaltiin suni hin qabama jechuudha. Namni dahu qabamee kaa'ama akka ol hin deebine jechuudha. Yoo ol deebi'e baay'ee rakkisaadha. Namoota baay'een dahanii ka'anii of kaltiin ol deebi'eetu du'an kan jedhamu baay'een isaanii jiru. Duutee du'an kan jedhamu jira. Kanaaf of kaltii sanaaf illee uumaa tokko hin taane haatillee lubbuudhaan haftee jirti. Garuu waaqni bakka isheedhaaf haa buusu. Dhugaa waaqa mucaa tokko dhabuu jechuun dadhabbii isaa baay'ee ulfaata. Namni arge hin beeka jechuudha sinin jedha. Egaa hordoftoota kiyya baay'ee waan nama gaddisiisutu dhagahama yeroo yerootti. Wanta ajaa'iba ta'e wanta dhagahamee hin beeknetu dhagahamaa jechuudha. Barichi bara dhumaati. Dhugaa waaqni nuuf araaramu, waaqni nuuf dhaabbatu. Bara kana keessa wal ajjeesuun hammaataa, haati manaaf abbaa manaa wal hiikuu hin hammaataa. Bakka maal jedhama bara dhumaa jechuudha. Bara baay'ee bara rakkisaa, bara wanti hundumtuu mi'aa ta'e, bara jireenyi mi'aa ta'edha. Kanaaf hordoftoota kiyya waaquma kadhachuudha. Waaqni biyya keenyattis nama keenyattis lafa keenyattis haa araaramu isiniin jedha. Isinillee bakka jirtanitti waaqa keessan kadhadhaa isiniin jedha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Maama kakkuun maal taatee maama bu'imee deemee dhugaa waaqa akka araasi dugdatti na baadhoo itti ergitanii shumaa fedheen ba'e. Shumaaf jedheen ba'e immoo alatti ibsaan waan badeef godha kana keessa deddeema. Kakuu waan sin ajaa'ibu akka ijoollee warra kaanii akka ijoollee biyyoota kaanii intarneetii bartee, silkii bartee, televezyiiniidha hundi ishii jechuudha. Miidiyaa fayyadamti intalli kos. Argitanii ofirraan buuse jechuudha. Maalaadha koo intalli kiyya garuu naan qixxaatteetti argitanii har'ammoo mataa gara tokkotti qabsiifatteetti. Yaaduma qixxaatteetti akkam jirtu dhimama nagaa keessanii fayyaa keessanii jedhi hayi dhimama hayi dubbisi waa isin dhibola intarneetii bartee silkii waan barteef namallee dubbistu nama faana haasoftu silkii tokko lama silkii dhugaa waaqa kan boyni bashin fakkaattu intalli waggaa lama guutte amma harmanoodhaa itti asittis na rakkiste jechuudha. Intalli heeruma geesse waraqanni ufnaan nan didi ageessaniitu waraqata nama 3 ergate. Maal jettu kan waraqata nama 3 nama tujaara san ani barbaadu hin jedhe birrii keessan fudhaa badaasiin jedhe nan didi hinde maachuudha san ana teeshini keessa gashuu kan barbaadanii ana yaaddoo keessa gashuu kan barbaadan hinde maa ija kamiin ilaalan isti maadinga manin boboidi mamaidi akkam jirtu jedhi mani dannasiif me mama sirbiif me jedhiga aywa jedhiga aywa inde miidiyaa makanarratti ilaalanii tunatti fakkaata waraqatan inde ani mucaa kiyya Ameerikaatti guddifadhe hin barbaadu jireenya asii hin barbaadu irsa asii hin barbaadu tumaasi hin barbaadu. Dhiirri keenya indaam rakkisaadha. Mucaa koo lammii biraatti heerumsiisa. Zim jedha garuu jiraan akka dhagu jiraan akka dhageefne hin dhageenye intala koomo Ameerikaawwiitti heerumsiisa. Ameerikaa gurraacha bakka Ameerikaa gurraachatti heerumsiisa bakka argitan miti kanaafu narraa usaa isinumadha moo warri waraqata ergisiistan ageessanitti isinumadha warri waraqata ergisiistan jechuudha. Narraa dhaaba sinin jedhan tarkii Ameerikaa waggaa 7 gaafsheen deem geessu Ameerikaa geesse achitti guddatte achitti baratti no qofa bakka afaan Oromoo iyyuu beektu waan sin animmoo ingilifa sheerraan baraachu yes or no making deming working eating with baby my daughter I love you she love me I have one baby kana biraan beeka saafe mo na barsiisdi hordoftoota kiyyaa akka fataaftanii umarratti gaaka kolfitanii jedheeni
wanta hundumaa waaqayyootu godha waan ta'eef egaa dhiphanne sumaa gochuu hin dandeenyu garuu dhaga'uu waan ta'e hundumaa hawaasni waan keessa jiru odeeffannoo dhaga'umaaf jedheen sinii qoodee turtii gaarii siniif haa ta'u. I love you so much. Like, subscribe gochuun dagatinaa. Ciao.